ta'eef dhugaadha. Obboleessi kadhata nuu godheef Waaqayyo karaa addaa isin haa eebbisu jedha. Kallattiidhaan sagantaa keenya jalqabna. Har'aa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa arfaffaa jalqabna. Akkuma kanaan dura goonu macaafa qulqulluuf biratti qabannee jecha tokko wajjiniin ilaalaa dhugaa dubbiin Waaqaa nu barsiisu wajjiniin qoranna jechuudha. Boqonnaa 4 jalqabin dura boqonnaa 3:12 irraa akkas jedha. 3:12 irraa tokkoffaa Tasalonqee 3:12 irraa gooftichi jaalala isin waliif namoota hundumaaf qabdan dabalee akka isanu ittiin isin jaallannuutti amma malee haa baay'isu. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warran komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo Abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu jedha. Ameen. Fuula Waaqayyo Abbaa dura dhaabachuu kan dandeenyu jaalala isa inni karaa ilma isaa ittiin nutti agarsiise shaakaluudhaan jechuudha. Jaalala isa ittiin inni ilma isaa jaallate, ilma isaa jaalala jaalateen kallattimaan jaalaluma ilma isaa jaalateen isa inni ittiin nu jaallate. Sababni isaa Kiristoos maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 26 irraa akkas jedha. 26 irraa maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalalli ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf anis isaan keessa akka jiraadhuuf ammas akka beekamu nan godha jedha. Godheeras nan godhas jedha Kiristoos. Kiristoos nu keessa jiraata jechuun jaalalli abbaan ittiin isa jaalate nu keessa jiraata jechuudha. Funcaa jaalala. Isa kanaadha kan fuula Waaqayyo Abbaa dura nu dhaabu. Akkuma Tasalonqee boqonnaa 3 irratti dubbifne inni Kiristoos jedha guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warran komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula inni dura jedha. Fuula Waaqayyo Abbaa keenyaa dura. Fuula Waaqayyo Abbaa dura dhaabbachuudhaaf qulqullummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos shaakaluu qabna jechuudha. 4:1 irraa akkana jedha. Obboloota nanaa jedha. 4:1 irraa obboloota nanaa. Kana irraa kan hafe immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isinirra jiru barumsa nu irraa argattaniittu jedha. Konfidensiin Phaawulos baay'ee nama ajaa'iba. Akka nutti isin jaalannetti jedha sila yeroo dubbatu. Amma immoo akka itti nuti hin barsiifnetti jedha. Iddoo biraatti immoo akkan Kiristoosin fakkaadha isinis na fakkaadha jedha. Lallabdoonni dhugaa wangeelaa akkas jechuu qabu. Akka inni jedhe kana. Akkana jijjiire atis jijjiirame jechuu danda'u qabu. Akka seenaan koo jijjiirame atis jijjiirame. Akkan baradhee jijjiirame atis baradhu jijjiirame jechuu qabu malee lakkina laalinii dubbii kana laali jechuun jedhu baay'ee baratamaadha. Garuu immoo of eeggannaadhaan laaluun kan barbaachisudha jechuudha. Kun na lallatu ani shaakallee ati immoo shaakalee namaan jechuun hin danda'amu. Waaqayyo warra waan dubbisan warra waan dhagaan fakkaatan akka taanu nu gargaaru. Akkas jedha. Akka isin irra jiraachuun nu irraa argitaniittu akkuma amma itti jirtaniyyuu caalchiftanii akka itti fuftan maqaa Yesuus gooftaatiin isin kadhanna isin gorsinas jedha. Isin kadhanna isin gorsinas. Fuula Waaqayyo Abbaatti qajeelummaatti jiraachuu kan danda'amu eenyuun Kiristoos Yesuusin jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin kadhanna isinitti himnas. Akkamitti akka jiraattaniif gubbaarratti maal jedha? Waaqayyoon gammachiisuudhaaf akkamitti jiraachuun akka isinirra jiru jechuudha. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuudhaaf shaakala dubbii Kiristoos nuuf kenne qabaachuun baay'ee murteessaadha. Phaawulos kan inni labaa ture Kiristoosidha. Akka ka isin waami qulqulluu akka isinis qulqulluu ta'e barsiisnee ilaalla jechuudha. Lamarraa waan gochuu isiniif ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin gorsa akka isiniif kennine beektuu jedha. Waan gochuun isiniif ta'u maqaa eenyuutiin isin kennine maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Waaqayyo yeroo hundumaa aarsaa godhee kan fudhatu maqaa ilma isaatiin kan haguugamedha. Waa'ee kadhataa, waa'ee galataa ilaalleerra. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti maal jennee ilaallee turre? 5:20 irraa akkas jedha. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf maal godhaa jedha? Galata galchaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Qolaasiyaas 3:17 qorannee turre. 3:17 irraas akkana jedhe Qolaasiyaas. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan wannumti isin hojjettan hundinuu
maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Wantoonni isin hojjettan hundinuu. Isumaan Waaqayyo abbaadhaaf maal godha jedha? Galata dhiyeessaa jedha. Qolaasiyaas 3:17. Kanaaf gochaan nuti goonu hundinuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf ta'uu qaba jechuudha. Tole. Afurirraa dhiirri adduma addaan haadha manaatti qabamee qullaa'ummaa fi ulfinatti dhagna isaa eeggachuun haa beekuu jedha. Dubbii baay'ee murteessaadha. Waa'ee gaa'elaa kana guyyaa tokkocha maatiin hundinuu bakka tokkochatti ta'inna akka barachuu qabnu yaada mana keessaa ka'ee ture. Booda dhumarratti guyyaa kam akka qorannu mari'anna. Dhiirri adduma addaan haadha manaatti qabatee qullaa'ummaa fi ulfinatti dhagna isaa maal haa godhu jedha? Eeggachuun haa beekuu jedha. Tole, qullaa'ummaan ni jennu akkas jedha Kiristoos. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e isinis maal ta'a jedha? Qulqulluu ta'a jedha. Waa'ee ulfinaa yoo dhufne ammoo yaa abba jedha. Ulfina kanaaf kennite isaaniif maal godheera jedha? Kenneera. Akka nu tokko taane isaanis maal haa ta'aniif? Tokko haa ta'aniif. Mataan haadha manaa eenyudha jennee qoranne kanaan dura? Abbaa manaa. Mataan abbaa manaa hoo? Kiristoos. Mataan Kiristoos yoo? Waaqayyo abbaa. Tokkoffaa Qorontos 11:11 dubbifne. Kanaaf abbaan ulfina isaa eenyuuf kenne? Ilma isaatiif. Ilmi isaa hoo? Waldaadhaaf yookiin dhiiraaf. Argitanii? Mataan waldaa Kiristoos miti? Mataan manaa eenyudha? Dhiira. Amma kallattiidhaan mataan manaa dhiira yoo ta'e, mataan haadha manaa dhiira yoo ta'e, ulfinni abbaa karaa ilmaa gara manaatti yeroo darbu karaa eenyuutiin darba jechuudha? Karaa abbaa manaatiin. Kun qajeelfama samiiti. Akkasuma ulfina kana haadha manaa isaatiif maal gochuu qaba? Abbaan manaa kennuu qaba. Of eeggannaa addaa gochuufi qaba. Jaalala jaalachuu qaba. Haati manaa hoo? Abbaa manaatiif kabaja, ajajamuu, uf dabarsitee kennuufi qabdi jechuudha. Akkuma Kiristoos uf dabarsee abbaadhaaf of kenne, akkuma waldaan uf dabarsitee Kiristoosiif of kennitu, haati manaas guutumaan guutuutti uf dabarsitee yaada ofii abbaa manaatiif kennuu qabdi jechuudha. Kanaaf dhiirri qullaa'ummaatti, ulfinatti dhagna isaa maal gochuu qaba? Eeggachuu qaba jechuudha. Ulfinatti, qullaa'ummatti jechuudha. Shanirraa akka saba warra kaanii warra Waaqayyoon hin beeknetti kajeellaa dhagnaatti hawwa isaattis maal hin godhinaa jedha? Of hin kenninaa. Warri kajeellaa fooniitti, fedha fooniitti dabarsanii of kennan warra eenyuun hin beeknedha? Warra Waaqayyoon hin beeknedha. Akka jedhamiti dubbichi akka saba warra kaanii warra Waaqayyoon maal hin goone jedha? Warra Waaqayyoon hin beeknetti kajeellaa dhagnaatti hawwa isaatti of hin kenninaa jedha. Kajeellaa dhagnaa hawwa isaa kan raawwatan warra Waaqayyoon hin beeknedha jechuudha. Warra Waaqayyoon hin beeknedha. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Galaatiyaa 4:8 irratti. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitiin Waaqayyoolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti maal ta'a turtanidha jedha. Hojjechaa turtan. Galaatiyaa 4:8 dubbisaara. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin sila maal jennee turre? Akka warra Waaqayyoon maal hin goone jenne? Akka warra Waaqayyoon hin beekneef kajeellaa dhagnaatti hawwa isaattis of hin kenninaa jennee turre. Galaatiyaa 4:8 irraa maal jedha? Isin dur Waaqayyoon hin beekin, utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitiin Waaqayyoolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtanii jedha. Kanaaf yeroo baay'ee Waaqayyoolii tolfamuun maalidha? Danuudha. Hedduu jechuudha. Waaqayyoolii jedhamiti waan dhugaa hoo tokkocha. Waaqayyooliin hoo hedduudha. Karaan dhugaa 2 moo 3? Dhugaan tokko moo 3 moo 4? Dhugaan tokko. Sobni hoo lakkoofsa hin qabu. Baay'ee. Kanaaf waan dhugaa tokkoffaa Qorontos 8:6 dubbifnee innillee abbaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanna. Waaqayyooliin sobaa immoo Waaqayyoolii jedhamu hedduudha jechuudha. Kanaaf dur isinis jedha utuu Waaqayyoon hin beekin, Waaqa dhugaa utuu hin beekin warra uumama isaaniitiin Waaqayyoolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtanidha. Yeroo kana jechuun hawwa foon keessanii,
kajeellaa isaa raawwataa turtan jechuudha. Efesoon 4:17 akkas jedhan. Efesoon 4:17 egaasichi akka warra saba waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaatiin cimsine isin gorsina jedha Phaawulos. Kanaaf warra isaaf ta'u warra waaqa dhugaa waaqeffatu warra jireenya foon isaanii ajjeesan ta'utu nurraa eegama jechuudha. Tole lakkoofsa 6 egaa namni kanarra darbee dubbii kanatti hiriyaa isaa hin gowwoomsin. Isa barraa'e kanarra darbee hiriyaa isaa maal hin godhin? Hin gowwoomsin. Gooftaan warra balleessaa akkasii hojjetan maal godha jedha? Hin adaba. Jennee duraan dursinee isinitti maal gooneerra? Himneerra. Dhugaa isinittis baaneerraa jedha. Dhugaa isinitti baaneerra. Isinitti himneerra. Waaqayyo nama balleessaa isaatiin maal godha? Hin adaba jechuun waaqayyo garjabeessa ta'ee nama balleessa duun taane bu'aa hojii kan keetii argachuun hin hafuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni ejjee bu'aa ejjesaa dhibee eersi jedhamu maal ta'uu danda'a? Qabamuu danda'a. Waaqayyo cubbuu isaa dhiisuu danda'a. Garuu dhibeen eersi jedhu maal gochuu danda'a? Isa qabuu danda'a. Gatii hojii ofii maal gochuu danda'a? Hin argata. Kanaaf of eeggannaadhaan nuti jireenya keenya irratti waaqa wajjin akkamitti jiraachuun akka nurraa eeggamu baruutu nurraa eeggama jechuudha. Gaafa dhufu nama hundumaafuu maal jedha Kiristoos akka hojii isaatti isaa kennuudhaaf nan dhufa jedha miti. Akka hojii isaatti isaa kennuudhaaf nan dhufa jedha. Hojii keenya ammoo bakka kanuu bu'u Kiristoos qofaadha jechuudha. Kanaaf gara isaatti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Torbarraa xuraa'ummaatti utuu hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraattaniif Waaqayyo maal godhe? Nu waame. Eenyutu nu waame? Waaqayyo. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa. Akkuma Phaawulosiin qabe jechuudha. Akkuma Phaawulosiin daandii Damaasqootti qabe. Galaatiyaa 1:15 dubbisuu dandeenya. Tokkoffaa Tasalonqee kana boqonnaa 2:4 akkana jedha. 2:4 akkasa Waaqayyo qoree nu ilaalee wangeela hadaraa nutti kennetti hin dubbannaa jedha Phaawulos. Akkamitti wangeela nu kenne jedha Waaqayyo? Qoree nu ilaalee. Wangeelli eenyudha kan isaanitti kennan? Kiristoos Yesuusidha. Galaatiyaa 1:15. Isuma kana wangeela godhee akka lallabuuf hadaraa nutti kenne jedha. Ilma isaa jechuudha. Kanaan dura qorataa turre. Wangeelli Waaqayyo abbaan nutti lallabe ilma isaati. Wangeelli Kiristoos nutti lallabe hoo jireenya isaati. Ofii isaa dabarsee nu kenne oduu gammachuu. Wangeelli nuti lallabnus eenyudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Kanaaf qoree nu ilaalee hadaraa nutti kenne jedha. 2:12 ammoo tokkoffaa Tasalonqee jechuudha. 2:12 Waaqayyo isa mootummaa isaattii fi tokkoffaa Tasalonqee 2:12 Waaqayyo isa mootummaa isaatii fi ulfina isaatti isin waameef sanaaf akka ta'utti jiraattanii isin hin gorsina jedha. Akka Waaqayyo isin waame saniif ta'utti akka jiraattaniif. Kanaaf 4:7 xuraa'ummaatti utuu hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraattaniif Waaqayyo maal godhe? Isin waame. Mee 8 roga xiyyeeffadhaan ilaalaa. Gaafii hedduuf deebiinu ta'a 8. Egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyo isa hafuura isaa qulqulluu isiniif kennu tuffata malee eenyu tuffata miti jedha. Nama tuffata miti. Waaqayyo isa eenyuun? Waaqayyo isa hafuura isaa qulqulluu maal godhe? Nuuf kenne. Tuffata malee jedha. Ingiliffi isaa more ammallee clear nu godha. Akkana jedhama. He therefore that despised not man, but God, who also given unto us his Holy Spirit. Yes. His Holy Spirit. Hafuura qulqulluu eenyu? Kan isaa. Malee kan qaama biraati miti. Fakkeenyaaf tokkoffaa Tasalonqee 6:19 tokkoffaa Qorontos 6:19 Ingiliffi isaa akkana jedha. 6:19 warri qabdan 6:19 akkana jedha. What? Now you know that your body is the temple of the Holy Ghost. Isin maal jedha? Buufata hafuura qulqulluu mana Waaqayyo kan hafuura qulqulluun keessa buufata akka ta'u beektanii. Which is in you. Hafuura qulqulluun keessa jira. Isin keessa jira. Hafuura qulqulluun kun which you have of God.
kan isin eenyu irraa fudhattan jedha. Waaqayyoon irraa. Asirratti namoonni baay'een Ingiliffaan gargaartan ni jirtan jedhee yaada. Of gaaddi jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon irraa. Bakka biraatii miti. Isa biraa miti. Isarraa. Akkasii miti? Yoon dogongoroo dhabaadha. Barsiisonni as keessa jirta waan ta'eef which you have received of God and you are not your own. Isin kan keessa miti eenyuun irraa fudhattan jedha. Waaqayyo irraa. Kiristoos illee hafuura ofii isaa irraa maal nu kenne jedha miti ree? Of his spirit jedha. Kanaaf hafuura qulqulluu yeroo qaadnu waa'ee qaama biraa qaaqaarra odoo hin taane isarraa kan fudhannu jechuudha. Isarraa kan isaarraa kan fudhannu waa'ee isaa akka dubbataa jiru argineef hin jenna. Okay. Lakkoofsi 8 tokkoffaan Tasalonqeen 4:8 kana ifa godhee nu kaa'a jechuudha. Nu deebisa jechuudha. Egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyo isa hafuura isaa qulqulluu isiniif kenne tuffata malee nama tuffata miti. Waa'ee obbolootaa jaallachuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Wal jaallachuun akkasiin barbaachisu Waaqayyo maal godheera jedha. Isin barsiiseera. Isin barsiiseera. Isin kanuma hundu isin kanuma duukaa buutanii obboloota mootummaa kutaa biyya Maqedooniyaa keessa jiran hundumaan jaallattu. Ammas immoo caalchiftanii akka itti fuftan isin gorsinaa yaa obboloota koo jedha. Caalchiftanii akka itti fuftan. Waanuma amma godhattan kana akka itti fuftaniif isin gorsina jedha. Akkuma nuyi dur isinitti himnetti jireenya gabii jiraachuu mee dubbii 11 tanneen tokko ilaalla. Jireenya gabii jiraachuu tokko. Maa'ii keessa dhimma baafachuu 2. Waan itti jiraattan argachuudhaaf harka keessanii itti dadhabdanii hojjechuu ulfinatti lakkaa'aa. Tuqaa 3 kaasa. Lakkoofsa 11 irratti. Tokkoffaan jireenya gabii qabu jiraachuu. Argannee dhabne waan argannu naannoo keenya irraa miti jireenya gabii qabnu jiraachuun keenya. Eenyu irratti hundaa'a? Kiristoos nu wajjin jiraachuu isaati. Lammaffaa maa'ii keessan dhimma baafachuu. Demee Ingiliffaa dubbisa lakkoofsa kana 11 kana akkana jedha. And that you stayed to be quiet. Gabii qabaachuu. And to do your own business. Hojii keessan maal gochuu? Hojjetachuu. And to work with your own hand as we commanded you. Hojii keessan maal hojjechuu? Harka keessanii. Hanna miti. Waan biraa miti. Dadhabnee dafqa kennaan. Hojii hojjechuun akkamitti lakkaa'aa jedha? Akka ulfinaatti lakkaa'aa jedha. Dubbii nama ajaa'ibuudha. Gorsa qajeelaa. Akkasitti yoo jiraattan warra alaa biratti ija ulfinaatiin maal gootu jedha? Hin ilaallamtu. Waan isin barbaachisuufis harka nama tokkooyyuu maal hin gootan jedha? Hin eeggattanii. Kanaaf hojii hojjechuun cubbuu hir'isuudhaaf Waaqayyo kennaa namaa kenneedha. Furii hojii hojjedhaa dafqa nyaadhaa jedhe miti. Namni gaafa hojii hojjetu firikwensii jechuun irra deddeebiidhaan cubbuu hojjechuun maal ta'a? Hin hir'ata jechuudha. Seexanni yeroo baay'ee iddoon inni buufatu nama hojii hiikeedha. Dubbii Waaqaa qorachuun hojiidha. Lamatti lallabuun hojiidha. Maatii wajjin qorachuun hojiidha. Hojii dhuunfaa kennaa hojjechuun hojiidha. Yeroo hundumaa garuu maal ta'uu hin qabnu? Hojii hiikuu hin qabnu. Gaafa hojiin buufata seexana sana jechuudha. Akkasitti yoo jiraatan jedha. Warra alaa biratti ija maaliitiin ilaallamtu jedha? Ija ulfinaatiin ilaallamtu. Waan isin barbaachisuufis harka nama tokkooyyuu maal hin gootani? Hin eeggatu. Kanaaf waan gochuu qabnu raawwachuu akka qabnu nu barsiisa jechuudha. Tole. Obboloota nana jedha 13 irraa. Akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan barbaada. Maal akka hin taaneef? Akka hin gaddineef. Waa'ee warra obbaafatanii jechuun warra maal ta'anii? Warra boqotanii, warra du'anii jechuudha. Dubbii baay'ee murteessaadha. Akka beektan barbaada. Iddoo akka beektan barbaada jedhu kana asitti sirra deebi'ee dubbata. Tokkoffaa Qorontos 11:3 irrattis akka beektan barbaada jedha Phaawulos. Tokkoffaa Qorontos 11:3 irratti maal jedhaa? Amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uusaa akka beektan nan barbaada. Ammas warra waa'ee du'aniis maal jedha Phaawulos?
akka beektan barbaada. Dubbichi kun dubbii beekamuu qabuudhaan. Kana beekuu dhabuudhaan dogongora baay'eetu uumamaadha. Orderii sirna waaqummaa qajeelfama jiru, orderii maatii keessa jiru wallaaluun, orderii waldaa keessa jiru wallaaluun dogongora guddaa fida. Waa'ee warra du'aniis beekuu dhabuun dogongora guddaa fida. Sababni isaa kanaan wal qabatee dogongora isaan seexanaan inni guddaan kan inni qabu. Kudha afurraa Yesuus du'aa akka ka'e erga amanne akkasuma immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesuus isuma wajjin deebisee akka fidu hin amanna jedha. Eenyudha deebisee kan fidu? Waaqayyo. Akkuma eenyuun du'aa kaase? Akkuma Yesuusiin du'aa kaase warra isatti amanin isuma wajjin maal godha jedha? Du'aan kaasaa jedha. Isuma wajjin kaasa jedha. Kanaaf gaafiin dhimma du'aa ka'uu dhiisuu Kiristoositti amanuu dhiisuu wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Galaatiyaa Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti maal jennee dubbifnee turre yaadatti yoo ta'e. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa akkana jedha. Nuyi cuubamuudhaan du'a isaatti maal taaneerra? Dabalamnee isa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan. Humna eenyuun? Humna abbaa. Isa ulfina qabeessaan warra du'aa keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti isa wajjin isaan maal taane? Injiraanna. Injiraanna jechuun nutis du'aa maal taane jechuudha? Kaafamna. Kiristoosii wajjin jechuudha. Tole 15 irraa akkas jedha. Nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufu utuu hin jirru warra obbaafatan dura maal hin taanu jedha? Hin buunu. Eenyutu nu dursa? Warra du'e dursee ka'a. Nu immoo warri jireenyatti jirru maal taana? Hin jijjiiramna. 16 irraa akkana jedha. Sagaleen guddisee nama abboomu ajaju tokko jechuudha. Qajeelfama kan kennu. Sagalee hangafni ergamoota eenyudha? Kiristoos. Hangafa ergamootaan dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos maal ta'a? In afuufamu. Kana hundumaa wajjin gooftaan jedha. Kana hundumaa wajjin gooftaan waaqarraa gadi bu'a. Warri Kiristoositti amanan du'an dura maal ta'u jedha? In kaafamu. Ameen. Abdii keenya isa gammachuu isa barootaaf eeggataa turre jechuudha. 17 irraa kana booddee nuyi warroota du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa maal taana jedha? Oliin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira maal taana? Injiraanna. Amiin. Oliin butamna. Isa jedhu waldaan biraa akka itti barsiisanii dhoksaatti maal taana jedha? Dhoksaatti butamna. Dhoksaatti butamna moo dhuma namni hundinuu arguudha kan butamu? Ifaan ifatti kun malakanni afuufamee warri du'an ka'anii warri jiran jijjiiramnee hundi keenya iyyuu qilleensa irratti maal taana Kiristoosiin simanna. Malee dhoksaatti butamna miti. Kanarratti yaada tokkoon isinii kaasuu barbaada. Akkuma bara Nuhii ta'e bara Loxiin ta'a jedhee ka'eeti. Dubartiin lama waliin daakan takka biraan fudhatamti takka nafti jedha miti. Namni lama wajjin qonnaa oduu qotanii tokkoon fudhatama tokkoon hafaa jedha. Amma kana common sensiidhaan inni fayyusa kamiidha? Common sensiidhaan. Isa fudhatameedha miti? Okay. Garuu mee macaafa qulqulluu akkana jedha. Akka yoom ta'e jedha macaafni qulqulluun. Akka yoom ta'e jedhee jalqabaa fakkeenya jalqaba kennee jalqaba waan ta'eef. Akka bara Nuhii ta'e jedha miti? Akka bara Nuhii ta'e akkasuma bara kanan ta'a. Okay, mee 37 irraa. Maatiyoos 24:37 irraa. Bara Nuhii akkuma ta'e bara dhuma ilma namaattis akkasuma ta'a. Bara sanatti bishaan badiisaa dura amma gaafa Nuhii markabatti galeetti namoota nyaachaa dhugaa fudhaaf heerumaa turan. Isaan hamma bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree maal ta'u? Sokkeetti utuu hin beekin akka turanii bara dhufa ilma namaattis akkasuma ta'aa jedhee jalqaba. Eeshi amma warra fudhatameetu fayyamoo warra hafeetu fayyaasitti? Warra hafeetu fayya miti? Okay, fakkeenyuma kana fudhannee 40 biradhan. Gaafas namoonni nama qotiisa iddoo lafa qotiisaatti hin argamu
Inni tokko fudhatama, inni kaan immoo maal ta'a? Inni dhiifamu isa dhiifamutu fayyamu isa fudhatamutu fayya. Obboloota koo isa dhiifamutu fayya. Isa fudhatamu miti ka fayyu. Sababni isaa kan hubachuudhaaf gubbaarraa fakkeenya gadi dhufee hubachuun baay'ee qajeelaadha. Akkuma bara Nohii ta'e jedha miti. Akkuma bara Looxii ta'e akkuma bara Nohii ta'e ta'a jedha miti. Bara Nohii bishaan haree eenyuun qabatee sokkeen? Warra fayyammoo warra badan qabatee sokkeen? Warra badan qabatee sokkeen. Ammattis warri biraa fudhataman warra maal ta'anii? Warra badan. Maaltu fudhata? Dogongorsaa, soba seexanaa. Malee Kiristoos dhufee fudhata miti. Kiristoos dhoksaatti fudhata. Kun barumsa dogongoraa isa guddaa waldaa addunyaa keessatti barsiifamudha. Maal jedhanii? Utuma namni waliin jiru namni tokko jechuun biraa lixeera. Utuma namni waliin jiru kun fiilmii gurguddaa irratti hojjetaniiran. Kun dogongorsaa guddaa seexanaa. 41 dubartoonni 2 dhagaa daakutti bira daakuu isheen tokko fudhatamti isheen kaan immoo maal taati? Hin hafti. Yeroo hundumaa kan fayyu maalidha obboloota koo? Haftuudha. Nuti haftuudha moo haftuu miti? Haftuutu fayya yeroo hundumaa. Kun barumsa dogongorsa guddaa seexan itti fayyadamudha. Yoo barbaachise yeroo biraarra deebinee roga qorachuu dandeenya. Ragaa baay'ee walitti funaannee jechuudha. Kanaaf kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol butamna. Ergasii yeroo hundumaa isa gooftaa keenya bira maal taana? Hin jiraan. Kanaaf dubbii kanaan maal godhaa jedhaa? Wal jajjabeessaa jedha. Dubbii kanaan wal jajjabeessaa. Kanaaf dhugaatti qabannee nama tuffachuu miti. Hafuura qulqulluu isa Waaqayyo nuuf kenne tuffachuu kenna. Kanaaf hafuura qulqulluu arrabsuu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo isa hafuura isaa qulqulluu nuuf kenne arrabsuu jechuudha mitiire? Sababni isaa 8 irra maal jennee dubbisnee turre? Hafuura 8 irratti egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyo isa hafuura isaa hafuura qaama biraa duun taane hafuura isaa isa qulqulluu maal godheera jedha. Nuuf kenne tuffata malee nama tuffata miti. Kanaaf dhugaa kanatti hubannee warra gaaf Kiristoos yoo lubbuudhaan jiran warra jijjiiramu. Yoo duune immoo warra dursee ka'an keessaa qooda warra qabatan. Kan Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.